بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر أذن الله بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هواني في من قدونا دا في أبان كينيا كم مسلمة كم كريستانا كم واقفتا كان الدنيا قبت ترقمتن هذا في أبان كينيا الفاتو في كبجمو ببريدو ربي نوف كني ربي نران أومي إساني سنوفومي كم بيفت إساني نقول قد سورة أفضل شاوي نو بكا ديراتين بكا دوبرتيتين غيوداف بددا في غموجينا نواني حدا جرينيا بايي دندماني أردان نوغين جزا ساني كربي مالي نتديبسو دندين حدا في أباو في بشان بورو هنقبني برچومني كبجمان إساني barabaran sammuu teenya gubbaadhaa fi onnee teenya gubbaadhaa yeroon ji'u maqaa rabbii kabajamaadhaa fi abbaa nuu kenneeni. Alhamdulillah kun jecha guddaa gitan qabne. Akkasumattis dargaggoo fi shamarran haadhaa fi abbaa kaddamachuudhaaf baddaa fi gammoojjii kaattanii haadhaa fi abbaa keessan gargaarrattanii obboleeyyan keessan barsiifachuudhaaf ibidda meeqaan gubattan hallaa jiruu hedduu dandamtan hojjetanii buluun nuti yoo waan jirtu waan dheedhii bilcheeffannee nyaachuu hin dandeenye ulaagaa namummaadhaa hin guunne ja'ama. Kanaaf isin warra ulaagaa namummaa guute waan taataniif dargaggoo fi shamarran biyya koo babbareedduu tan kiristaanaa fi tan muslimaatii fi tan waaqeffataa bakka jirtaniitti nagayni rabbii keeysanii raammataa fi araaramni rabbii keeysanii rabbiin badiirraa nama qaceelchu kan kallattii daandii sirriidhaa nutti mul'isu kan nu akeeku isin bira haa jiraatu hunnaa fi irree isiniif haa ta'u biiznillaahi ilkariim. yeroon ji'u babbareedduu haadha tiyyaa ana obboleessa keessan Kadiir onnee jaalalaan guutamteeni. Kun barcuma keenya kabajamaa gaaddisa Booranaaf bareentumaa dabbal mootii gaaraa hundee bareedaa ana Odaa Bultum the greatest United Kingdom love irraahii. Duubagaa arraan tana dhimmi keessan kuni kan nama raffisu miti. Dhimmi keenya kun kan nama raffisu miti. Dhimmi keenya tasuma nu raffisu hin qabu. Nu dadhabsiisu hin qabu. An nama strong obboleessa keessan kun strong godhee rabbi na uume. Hunduma keenya jajjabaa rabbi haa godhu. Dadhabeeffadhee hin jahu obsa rabbi naa kenne. Irra caaltuun dubbiidhaa jiruudhaa obsa ta'uudhaan hubadhe. Isinis yoon waan tokko irratti obsa isin barsiifadhe obsaan hojjettanii bultanii obsaan mootan je'ee waan hin amanuu fi these bright books. Ergamaan keessa Muhammad Amiinilleen nama ofifatu dhukkuba ififachuutirraa dhukkuba if jibbuutirraa
Rahmataa fi nageenyi rabbi irratti haa jiraatu. Rabbitti maganfadhee jedhan. Ofiifachuun dhukkuba guddoodha. Addee urjii seenaa kanarraan dhaabbadhee isin hima isiniif barumsa. Angama kiyyaan urjii teenyaaf urjiin dhalattuu dhiiga Oromoo haadha intala tokko dararamtuu jireenya tan biyya Kaayiroodhaa dhuftee jiruu injifachuudhaaf biyya sadaffattiin tarkaanfadha jettee Rabbii waan biyyaa nu godaansisu kana Rabbi nuuf haa guutu. Hunduma keenyaafuuhi akkaa fi marii Rabbiin keenya nutti haa godhu. Rabbi fuula namaa nun dhaabini biiznillaahi ilkariimi. Shanyii tiyya kabajamoo. Fayyaa teenya Rabbi nun mulqini. Fayyaa Rabbi isiniif haa kennu yaa babbareedduu haadha tiyyaa. Fayyaa jechuun waan salphaa jechuudha miti. Wallahi fayyaa Rabbi nuuf haa kennu yaa shanyii tiyyaa. Yaa babbareedduu haadha tiyyaa bakka jirtanitti. Wallahi an obboleessa keessanii isiniin jee hoo. Fayyaa Rabbi isinii haa kennu. Fayyaa dalagattaniin tana isiniin mulqiyyaa shanyii tiyyaa. Yaa babbareedduu haadha tiyyaa. Hello. Duuba gaa urjiin tun biyya sadaffaa biyya Kaayiroo tana dhufti. Meeqa malee dhaggeeffadha. Dhaggeeffachuun beekuudha. Beekuun dubbachuudha. Seenaa nuti akka saba tokkotti akka nama tokkottis lafa tana gubbatti mudannee beekadhu. Boru tanumaa asirraa komentii naa kennu tanaatu obboleettii tiyya keessaa isin obboleeyyan kiyya keessaa narraa dhukkubsata. Numaan dhaabbadhaa numaan booyaa beeki. Obboleessuma kiyya tokko kaasirraa narraa dhukkubsatu jira hoggayyii numaa wajjin hin booyaa beeki. Nama ilma namaa gaddaa fi rakkoo teetirra beeytaa beeki. Obboleessa dhugaa gaddaa fi rakkoo teessanirra beeytanii beeki. Duuba gaa shanyii tiyya kabajamoo miciyyoon tun qaama sadaffaa biyya sadaffattiin deema jettee biyya siitirraa baate. Ta biyyaa isii baaftu rakkoodhaa fi dararaa jireenya biyya duniyaa kana. Hunda keenya kabaasu. Dhugaan jirtus matana. Duuba gaa hoggaa biyyaa baatu obboleeyyitiin teessan tuni biyyaan baatanatti ilmoota akka kumaa deeysetti qabamti. Subhaanallah laal. Biyyaa bahuun dararaa. Asuma keessatti maas dhukkubsatti maas ilmoo xiqqoo qabdii beekadhu mee ilaalmee hojii Rabbii kanaa laali. Mee waan fayyaan tun gaarii Rabbi nuu kenne laali. Alhamdulillahi jiika. Akka fayyaa teessii dhiisu. Fayyaan alhamdulillahi hin qabne nama saamamti. Rabbi nama saama. Mee si yaadachiisuun tana caalte maaltu jira? Obboleessiif si yaadachiisu bara obboleessa safaaxaadha miti shanyii tiyya kabajamoo. It's not easy. Mee ilaali kaa. An bara ammaysii tanan beeku. Shanyii tiyya ta'uu sii qofan beeka amma kaniin akkanatti sii dhukkubsadhu kana. Xannacha waan hin ta'iniif xannacha wayii dhiigaa. Hiddi garuu ni dhiigaami. Hoggaan nuti rahamata walii goone jaalala si barsiisuudhaa fi jaalala wal barsiisuudhaa fi walii rahamata godhu wal barsiisuu fi ummata waliif rahamata godhu Rabbi rahamata godhaaf waan ta'eefi barumsa kana keessatti kan nu wal barsiisaa jirru jechuu keenya. Biyya hambaa keessatti gartee baqattee ilmoota akka dhalti urjiin suuraan siidhaa deemutti jirti harkuma jirtanii. Biyya Kaayiroo tanaas biyya lammaffaan dheyne
biyya kaayiroo tana dhufuudhaaf takka Arsii haatee, takka Jimmaa haatee, takka Harargee haatee, takka Shawaa Salaalerraa haatee, Walloo haatee, Finfinnee dhufuun hangam takkaan ganama rakkisu laaligaa Wallaggaa haatee mee ilaalaa jedhana. Intala dubartii takka filma dhiiraatiif hammam takka akka rakkisu laali. Ka Suudiitti deemes, ka Kaayirootti deemes. Ka biyyayyuurraa gartee beekuun waa dubartummaa akka dubartii dhabdeetii miti, waa dhiirummaa akka dhiirummaadhaa dhabeetii miti. An ummata ajaa'ibaa ta'e anaaf ummata jiru moona je'ee deemu ummata hedduu ummata jabaa ta'uu keessanii nu badhaan. Jireenya ammoo hadha je'ee fi bilisoomsa je'ee kutatee beelaa fi dheebuu obsee ejjennoo jireenya isaa irratti qabu bahara meeqa qaxxaamuree dubartiin takkas bahara meeqa qaxxaamurtee yoo duutus duute jiraattus jiraattee biyya takka dhaqu jechuun wallahi waan akka laaftutti ilaalamu miti jechuudha. Alhamdulillah ala kulli haal. Tun hundi nama deessitii beekee garaa kiyya. Akkana ta'uun keessan kun dhimma kiyya osoo hin ta'in isa kana sammuutii garagalchaa. Waa hunda caalaa raamatan isin yaada waan ta'eef isinin jaaladha waan ta'eef. Akka kiyyaatti silaa guyya tokko qaamaa qalbii teessan tana hunda daa'iman liin isin uwwisaa. Kenyitiyya. Biiznillahi ta'ala duuba karaanii nammaan tana qabadhee irra jiru Allahu zaakir kun isin uwwisaa hoo. Wallahi isin naaf uffisa duniyaa fi aakhiraatti rabbiin daa'iman dii isin naaf uffisa. Waan daa'iman dii caalu duniyaa irratti isin qananiise jannataanis isin qananiisa. Ana yaarifu la shakka fi dhaalik sirriitti hin beeka. Ana yaarifu. I know. Duuba gaa urjiin tun akkasi biyyaa baatee biyya sanis osoo hin gahin biyya kaatiif sanis tarabbii malee hin taatu gaahii tani fi akeekanii akeekni ofii akkamitti taagaa akeeka rabbii keenyaan nurratti raawwatama. Akka rabbiin keenya nu godhe malee akka if hin feene ta'uu wayii taanaare amrii teenya hunda rabbii keenya torkaa qabaa. Kana beekuutu nu dhiba amrii teenya hunda akka rabbi harkaa qabu. Rabbiinis yoo tana beekuu baanne hanga tana beeyi nutti gartee nu qaxxee nu adabee dararaa garagaraa nurratti buusee hanga nuti beeyi nutti hanga nuti amannutti nu adabuun isaan oolu. Nu adabaatis jira. Dararaan nurratti raawwatamu kun hundi adabbiidha. Akkanumatti lafaa keetii miti rabbiin badii teessaniin malee abadan isin zallamu jee rabbiin isin miidhu rakkoo isin fidu jee rabbumatu jee. Yoo badii teessanirraa toobattan isinirraa hin kaasaa maa qabaa yoo toobachuu baattan duuba gabrootan kiyya isiniin azabaa isiniin adabaa jee. Allaahun keenya ibadaa godhaanuun jechuun sabar nu miidhuudhaa miti. Isaaf faayidaa taateetii miti. Wannumaan inni Allaahun keenya nama rara quraanni rabbii nama rara. Akka malee nama rara. Wanni nama raruufis gaarumatti nu gorse bada wanta hinaadha ummata istiraateejii karoora dhiira qabu ta'e dubartii karoora qabdu ta'e atin beeytu naatu sii beeka waa hunda naatu sii godhe sumaa tanaa uume sumaa kanaa uume ana waa hunda siif uumeetiin jira waan ati itti fayyadamtuun hunda sii uumeetiin jira akhiratti siif uumeetiin jira duuba isii tana karoora kanaan yoo deemuu baatte narraa miidhamtaa yaa gabricha kiyya yaa gabrittii tiyya salaanniinis qulqullina keetii nazakkaruunis gartee bareedina keetii wimme waan nama rakkiftu qabdiitun yoo gartee tanarraa waanin tartiiba si qabsiise kanarraa ati dabde ibidda kee sanarraa buutaa ni azabamtaa karaa rakkooti. Nama karoora qabu tahi naa tahi ifii keetii tahi kunoo beekumsa sii kenneetiin jira qur'aana hadiisa ergamaa rabbii sii kenneetiin jira
bareedii jireenya kanarra naa jiraadhu fantashiruu fil ardi rabbiin jechuun isaa waan nama miidhu qabdi waan namatti ulfaattu mee ni qabdi akka nama tokkotti yoo laallee akka waan ulfaattuu nurra kaayee tokko maaf goona osoo waan ulfaattuu nurra kaayee rabbiin nuu kana uumaa laa ardii tan akkana ballisee nuuf uumaa laa inni nuu tana hunda nuu godheen nu biratti jaalatamuu barbaada nuti hoo maalii fi of jaalachuu dhabne hanga inni nu jaalatu kana nu dhabamsiisee kabiraa uummachuu wallaalee moo nuti baru gooma nu fayyaddu nuun jee waan ilmi namaa nuun hin jenne haadha abbaan keenya hoggaa akkas nuun jaan akka mee maal balleesse mee maal nutti balleesse Allaahurraa wanni ichi dheeysinuuf maal nutti mee kana nu godhe Allaahun ja'a mee Allaahun kana nu zallame ja'a mee Allaahun keenya kana nu zallame kana nu miidhe akkanatti gartee ba'aa nu baachise mee jennee rakkoo takka mee Allaahurraa ka himatu haa dhufu as wallaahi hin jiru ifmiini lubbuu teenya zallamne isarraa dheessuudhaan duuba gaata urjittiin isinii deebi'aa urjiyyeen teenya tungaa biyya lammaffaatis deemuu dadhabdee biyya sadaffaa kaateefis deemuu dadhabdee ilmoo takkaas dhaltee dhukkuba kaleedhaatiin qabamte kaleen lamaanuu daameejte intala xiqqishoodhaa hoggu takkatti dulloomte dullattii fakkeesse rabbi michiyyoo xiqqoodhaa beekadhaa dhiyoo tana bareedduu deemtuu beef laal fayyaa dhabdee duuba urjintuni kaayir biyya kaateef biyya sadaffaa Ameerikaa fi Kanaadaan deemettee UNHCR dheeyxee dhaqayetti saniis hin taaneef hin milkooyneefi rabbiin hin milkeessineefi subhaanallah kunu dhukkubbii tokko hanga sallaffaatee deemtee karaa kana mee ifirra dhaabii ilaali haa bar waan nama tokko wanni himnuuf ifirra dhaabne ilaaluufi mataa keenya keessatti daawwitii gooneef ilaaluufi nuti namaa misa wanni kana caalaa namatti mi'aawu ni jira duuba akkasitti biyya saniis hin dheyne kaayiroo sanirraayis waan milkooyne hoo kaayiroo sanirraa milkaa'uu dhiisii fayyaa siitirraayis hin milkooyne kalee lama dhabdee akkasi fuudhamtee intala hiyyeessaati maatiin si waa takkan qaban rabbii fi diin islaam malee rabbumaa fi isin malee biyya sii bakka irraa kaatetti intalti fayyaan manaa baate bareedduun intala dubraa ilmoo sii takkitti fayyaadhaan dhalte fayyaa dhabdee bobatti qabattee kaayiroo irraa duuba biyyatti akka galtu rabbi ajajee hoo subhaana malikul quddus gara biyyatti galtee kun amma magaalaa Direedaawaadhaatti jirti urjiin maallaqaa fi wallaantoo sin qabdu bara meeqammaa sin kadhadhu nama jettee dhukkuba sii kana ukkaamsitee isii gamnaan namnummaan dirquudhaan ummata keetitti shanyii teetitti iyyadhu jedhanii suuraa sii poost godhan hanga hunda obsiteetti beeki sabrii godhuun rabbii isitti sabbartii beekadhu duuba akkasitti gaagiiftiin tuni biyya gartee mudatte mas lammada biyya siilmoo xiqqoo siiti wajjiin halee tanatti dabalamee mas onnee hidda onneetii fi halee tana jidduu dhiiga raabsuutu jira kun ammas daameej ta'e wallaanamuudhaaf kaleen lama baduunis onneen ammas si tuqamuun لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين باول فتورا تنقبان بآدر راهي يما جيرو راتو جرا
maatii keetii waan qaban salaamun qawla min rabbi rahiim salaamun qawla min rabbi rahiim والآن سنة والآن جتي urjiintun yoo rabbiin gartee obboleettii teenya ka fudhatu tahees shafaa rasuul alkariim jannataan rabbii siyaa kananiisu hin ja'a hamma lubbuun jirtu gartee isii ni gargaarra isii gargaaruu ilmoo isiisanis gartee gargaaruudha taati duuba nama gargaare obboleettii fi yoo gargaarre waan qabnuun rabbi nu gargaara asii akkasitti lafaa keetiin hin dubbadhu je'ee dheengaddanatti himanii mee sagalee Khadiir keenya nuu ta'e jaanii maatii fi gartee obboleeyyan illeeni ijoollee community asitti gartee waan takka gajjaaruun gaariidha ijoolleen poostii isinii godhu community dargaggoo Oromoo tana taniin asi gajjaaree jira ijoolleen tun dheengaddallee dhiyuma tanaa hin gajjaare barattoota hedduu yuunivarsiitiidha harka qalleeyyii dhallee barsiifti beekadhu waan dalagatteerraa akka zakkatti lafa keeysee barattoota 5 ol 7 ol ta yuunivarsiitiidha barsiifti taan Gondaritti taan Hawaasaa yuunivarsiititti taan Haroomaayatti taan Madda Walaabutti barsiifti walumatti dhufnee jechuu dargaggummaan biyya tana jirru akka koominititti dargaggoo tana jaareeti waan akkanaatiin ittiin hojjechuudhaaf alhamdulillah hanga nama 7 barataa harka qalleeyyii barachuun dandeenya barsiisaati jirra alhamdulillah biyya tokkoof barataa tokko barsiisu jechuun waggaa 30 gabrummaa sammuu jalaa gabrummaa wallaalummaa jalaa isin baasuudha taati barataa tokko ajjeesu jechuun waggaa 30 gabroomsuudha taati kanaafi wanni barataa biyya koo rasaasaan tumtaniif akka lammiin koo dammaqee beekumsaan gabrummaa jalaan baaneef jedhee waan hin jeessaniis gara hojiitti jijjiiree carraan harkadhe keessatti isinii barsiisuudha isinis barsiifachaa jirtanii jechuun bakkayyuu mana arabaattis mana faranjittis bakkayyuutti gubattanii jechuu keenya rabbi isin haa gargaaru isin gargaarammaas ani naawu duuba gaa urjiin tun kalee lama dhabde ijoollumaan jaare tanaan ammaas dheengadda masgiid madrasaa bilaalsanillee bituudhaaf markaza Madda Walaabuutillee ka abbaa keenya waaqa guutuu isa gargaaruu irrattillee shoora taphachaa jirrutu jira dheengadda taa Harar ijoolleedhaaf taniin akkasi kaafne alhamdulillah irraan tan agartee hundallee rabbi naa dammeessee ijoollee saniif madrasaan sun naa bitamee jira akka waan asirraa isinitti iyyasanii jechuu keenya bitanii jirtan alhamdulillah waan guddaa dhagootan qarshii 200 ol gargaaraniiti jiran jechuu keenya koominitiin asitti gajjaare sun arraa surjiidhaaf nuti hanga dandeenyutti hanga 200 ijoolleen tuni baallama seensiseetiin jira urjii tana gargaaruudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliif daran dabalee namaa kenna waan ta'eef obboleeyyan isaanii obboleeyyan siidhaa maatiin sii rakkataadha garaan gaawaa nama rafu isinuma niin daddeebi'a miidiyaa gubbatti aan hanka diiroo garaan rafayette hanga ummanni kun dararamuun dhiisinitti hanga ummanni kiyya haala keessa jiru kana keessaan bahinitti kadiiruu tokkanumatti callisee rafa boonee deema jettee taasuma yaadiyyaa boo taasa yaadiyyaa boo numaan iyyadha miidiyaa kana gubbaa osumaan akkana ji'uutiin qabrii tana gasseena kanarratti immas ka rabbi na gargaaree tumsanaa ta'ee jiru karaa khayrii kanarratti azaaba irraa isinii yaama rakkoo irraa isinii yaama wallaalumma irraa isinii yaama osumaan tana ji'uutiin qabrii gasseena malee kanumatti dhiisee kan hin taa'u miti garaa akkasiisan hin qabu dinqisiifannoo barbaadan deemu gana beeytanii an subscribe youtube an qabu hin qabu
واتك اللين كابو تلو قلت ما نمو من بيتو رحمة ربي راركتك أنما رحمة ربي راركتك أمني hojiidhaan ummanni kiyya jijjiirama jedhe ka amane dalaguun qabatte ka amane kalaas jijjiirama hojii hojjetame irratti waa hedduudhaatu argame itti milkaa'eetiin jira hanga mootummaa wayyaanee kufuutti. Sadiin islaamiitti ni'ees hanga shayxaanni kufuutti hanga wallaalummaan kufuutti taniin ejjennoo fudhadhee bilisa agartee rabbiin isin baasu taati. Kana irratti tumsa ulamaa'ii daa'iidhaan qaba. Rabbiin qaba. Ifa tanaaf namuu bakka jirtanii hamma dandeeysan urjii tana gargaara. Rabbi isin yaa kennu. Sila tokkumaatu namaa godha rabbi qabeenya nu haa kennu. Rabbi qabeenya isin haa kennu shanyiitiyya biiznillaahi ilkariim. Biiznillaahi rahamaan. Maqaan isaa rahamaan kun kan hin jaaladhu kun mootii onneen tiyya jala beeytu kana waa hunda isin haa godhu. Biiznillah. Tuntana gara keenyaan tana ni gargaarra jenneeti jirra hanga 200 gara Ameerikattis gara Jarmanittis gara Kanaadaa fi kanattis ni niyyaaf isin biraanis ga'uudhaaf ittis isin barsiisuudhaaf ta Suudiiti taati ijoollee teenya ta mana hidhaa Suudiidha ana addunyaa tanarraa yaa ummata kiyya wanni nin jibbu yoo jiraatte kijibaa fi wallaalummaa dhagee'ullee dubbachuullee hin fedhu na dhukkuba qaama kiyya kanaan na dhukkuba kijiba waan inni akka kijibaatti lafa tana gubbatti jibbuu fi wallaalummaa jibbuun qabu an hin kijibu isinitti dhugaan jirtu rabbiilleen kijiba jibba addunyaalleen biyya faranjii tanaasi baasan guyya tokko yoo kijiba sirriitti argan. Kijibni biyya balleessa. Jiruu namaa balleessa. Nafsiyyaan teessi kijibuudhaas sumaa kanattuu kijibuus nafsiyyaan akkamitti kijibdiin duutu fasiin jetti. Ati zalaalam jiraataadhaas hin jetti. Balleessi waan feete akka feete ta'ee jiraadhuu siin jetti. Rabbiin sin gaafatuu siin jetti. Ajjeesee sin kaasuu siin jetti. Kijiba nafsiyyaati. Hin dhukkubsattuu siin jetti. Kijiba nafsiyyaati. Akkanumatti waan barbaadde ta'ee jiraadhuu siin jetti. Siti keeysiti bakka salphinaa si dhaabdi. Kijibni nafsiyyaadhaa isii tana osuma jettuu jiruu ta'e keeysa haqan qaltee ta dubartiitis jiruu facaafti. Hariiraatis jiruu facaafti. Soba sitti bareechiteeti dhugaa sitti addeessiti. Shittoo sitti ajeessitee fincaan sitti urgeessiti nafsiyyaa jechuun. Isna easy diina keenya guddaan nu keessa jirtu. Diina keenya guddaan nafsiyyaa caalee addunyaa tana gubbaan jiru beekadhu. Wanni akka isii nama zallamaa. Wanni akka isii badduudhaan jirtu beekadhu. Karuma ibiddaa kana karaa labbaa jannata si fakkeessiti. Bara hedduudhaan isin fattanamee erkee beekadhu. Wanni isin haasa hundi waan muuxannoo bara jiruuti ja keessatti Rabbiin agarsiise. Balleessee Rabbiin na dallannee na dhaweetiin beekaan. Waa hedduu haa arkee beekan obboleeyyan kiyya. Waa hedduudhaan arkee na araarameetis nin beekaa. Dhabeetis na razzaqi jeenii isa karadhee hoggu takkatti jijjiiree makiina 5-4 naa kennee beekaa. Hoggu takkatti maas na harkaa dhabamsiisee na hiyyoomsee qullatti na hambisee beekaa. Yaa obboleeyyan kiyya. Ajjeesee na kaasee na agarsiisee beekaa.
makiinaa gara naan galchee makiinaa waliin dhehee lubbuun eegana keessaa baate akkan amma dura seenaa isinii hime Allahun kun makiinaa waliin dhoyte hafuurri na keessatti dhaabbatee dameen tikaa makiinaa gartee naan ajjeesuudhaaf waliin dhawee qaxiyee hafuurri kiyya dhaabbatee sa'aatii meeqa yaa rabbi na kaasi je'eenii akkasitti na kaasee sanillee ajjeesee akka nama kaasu rabbiin agarsiise hangasumatti nu baddee hoo. La shakka fi dhaalika yaa obboleeyyan kiyya nama gosa hedduutti rabbi agarsiise. Waan hin dubbadhutti irratti shakkii tokko illee hin qabu. Kanaaf dhaggeeffadha. Laal ambaasaaddar Leencoo Baatiidhaatii wajjin mariiniin an qabu dubbii Suudii irratti namoota jajjabaa ta'an wajjin ni naasawaan. Alhamdulillah rabbiin kabajaa nama biratti rabbi naa kenne jaalala namaatis xiqqaa guddaa biratti naa kenne amala kiyyaan dhagaa wajjis numaan jiraadha miskiina hangasaa beeku waan hin ta'eef nama hamma ofii beeku ta'uun waan gaariidha. An hoggayyuu wanni na jiraachisu miskiina amma saa beeku ta'eetiin jiraadha yeroo hunda. An beekamaa an maarriyyoo ani maarriyyoo yaada jiru kanatti namanu. Hin amanu. Hamma kiyya sanirraan jijjiiramu. Beekamtiin qabeenyaa nan qabu malee eenyummaa kiyyaa miti. Ni ma rabbi naa kenne ta rabbiin narraa fudhatee reef ka jaami'an boollatti gatamu taniin dhiisee biraa du'u. Qabeenyaas yoo ta'e wannummaan takka illeenu ijji tiyyatu hundi qaamni kiyya kun hundi foon kun hundi naganuuf ta'a. Lafee qofatti callatti nafa. Bifti tun hundi bareedinni kun hundi hin jiru. Uffanni babbareedaan har'a uffadhu kun manni babbareedaan siree bareedduun rafu kun hin jirtu. Tun hundi naganteeti carqii takkaan marameetiin biyyee keessa ruuqamee biyyeen gubbaan addachaafamti. Yaa obboleeyyan kiyya. Kanaaf kijibuun nan barbaachisu haasawuun inni obboleen Coobaatii ambaasaadara kaawunsila Suudiitii wajji qabu. Fi qondaalaan maqaa isinii himuu hin dandeenye waliin qabu waa'ee keessan irratti akkanumatti dhufee waa hunda waan hallayyaa isin galchu shanyiitiyya wallahi isinitti naasa'uu hoo. Maaliif kijibaas inaasa'u waan hallayyaa isin narraa galchu sinaasa'u tan amma hallayyaa narraa seentanii hunaaf geessi waan taateef gubachuun tanaatu. Namni gartee akka marawanni haasa'uuf waraqaa biyya tanaa isiniin harkachuuf waraqaa UN isiniin harkachuuf waa hunda kijibee kana fuudhee mootummaa UNHCR bira geessee hunaan tana waan haasa'uuf mootummaan Itoophiyaa biyya na baase jedhee waraqaa biyya tanaattiin harkata waraqaa biyya Ameerikaattiin harkata tana beekadhu. Kanaaf miidiyaa gubbaa'ii asii yaadee sitti hin fakkaatin na gaafadhu an obboleessa kee. Immoo si ibiddatti naqaa beekadhu inni kun. Namni yoo isin jaalate akka hadiiroo keessanii isin jaalatu hin jiru ana miskiinticha keessan. Shakkii tokko hin qabaatiin. An obboleessa keessan hundi keessan isin kakutaa 11 kuni shamarranis ta'e dargaggoos ta'e haadhaa fi abbaan kiyyaas taatanii haadha abbaa kiyyaa miti. Isin maal faamiliidha bar shanyii tiyyaa bar faamilii tiyyaa bar. Isin faamilii tiyya malee bar hambatti haasawutti hin jiru. Faamilii tiyyatti isinu shanyii faamilii tiyyatti haasawutti jira. Isiniif rabbi malee waan hin qabu as gubbaa. An hoggaan isinitti haasa'u akka wallisatti akka maarriyyoo akka sheekatti osoo hin taane akka faamilii tiyyattiin isinitti haasawa. Isin hundi obboleettii tiyyattiin beeka rabbiin beeku. Isin akka hambatti yoo na laaltan an hin beeku. An garuu akkasitti miti. Ni beeksisaa jechuuf fuulli kiyyaa. You understand me? Yoo rakkadde na gargaaraan isiniin jaa. Yoo rakkatte nu gargaarii naan jettan. Obboleettota kiyyattis isin dhiira biyyattiyyattis kalaasan hangaan jiru jaalalaan isin hojii jiraadhee gaafan isin biraa du'es du'uudha. Gaafana biraa duutanis du'uudha. Dhugaan jiru isa kana. Maali jaalala keessaniif Haacaaluun biyyee uffatee jiraame? Jaarraa abbaa gadaa biyyee uffatee jiraame? Waaqoo guutoo biyyee uffate jaalala keessanii bar rakkoo isaati miti.
Ilmoo galtuu biyya uffatee jira. Eebbisaa addunyaa biyya uffatee jira. Dhiirti meeqa? Shamarran xixiqqoon babbareedduun meeqa? Jaalala ta'e biyya uffattee jirti. Wareegama lubbuu isinii kennuudhaan isin mirkansu jaalala keessan mirkansu. Namoonni obboleeyyummaa beekan akkasii isiniif biyya uffatanii rasaasaan adda dhaawamanii jiran. Nutis jaalala ta'e isiniif maraachuu waan nama dinquu miti. Isin tajaajiluu waan nama dinquu miti. Dirqama namoomaati. Dirqama. Uummanni qaroome mallattoon isaanii gosa akka kiyyaa kana. Atis bifa kana irratti ilaalladhuuti. Uummata akkana haa taanu. Uummata akkanaan Rabbi gargaara waan ta'eef. Uummata jantil ta'an. Duuba gaa tanarratti tasuudii tanarratti si himaa. Ummatuma kaleessa galchineetu jedhe. Ummatuma kaleessa galchineetu deebi'anii dhufanii. Baay'ata gurguddaadhatu bahee kasaaraa biyyaatti miliyoonota hedduutu bahee. Dhugaadhaan jeen. Sobaa miti dhugaadha. Dhugaa amaneetiin dhugaadhaan uummata kiyya baasatti waan hin amanuuf noo jechuun qabu dhugaadha. Namuu beeka. Yes dhugaadhaan jeen. Biitti Suudiitiis dararaa hedduu biyya sii tana keessatti diinota hedduu gara Yamanirraa isa waan qabduuf bifoota garaagaraa waan qabduuf ummata kana firraa eedii ummata kana immoo akkanumatti haanii galchuutu gartee narratti baasee akkanatti gartee isaan kana godha nuti immoo baay'ataan biyya galchinalla. Tanaaf akka seera kiyyatti adabuun qabatteeti waggaa tokkos ji'a jahaas adabuun qabatteetu murteeffattee jee biyyattiin taariiba kana irrisuudhaaf karaa dogoggoraa karaa seeraan alaa irrisuudhaaf murtii loo seera lafa isaan kaayyatanii jee. Dhugaadha. Seera maali akkamitti jennaan seeraan ala waan biyyatiyya seenaniif yeroo hunda deddeebisee maallaqa meeqatti baasee mana hidhaatis maallaqa meeqaan itti baasa baay'ata meeqatti baasee yeroo bara meeqaan Itoophiyaa gargaaree bara meeqaan galchee bara meeqaan akkanumatti har'aan tana qabee borummaa galchee. Kun immoo akkuma taphatti waan laalameef yaada ji'u gakkaasan. Dhugaadha biitti takka seeraan deemti. Seera diduun qabdu. Seera kabajjeeti heera harkatta. Waan ta'eefi hayyee toleen jeen. Garummaan tana adabbii tana gartee akkachi tursiifaman wanni taasifameef isa kanaafi ja'ame. Warri gartee nagayaan qabame biyyatti ni galanii ja'ame. Kana keessa gartee warra ashiishaatu jira ja'an waan akkanaa biyya namaa keessatti hin godhina. Warra ashiisha dalaguutu jira. Warra bixaaqaa seeraan alaa. Bixaaqaa seeraan alaa. Bixaaqaa biyyattiidha. Seeraan alaa forjiitii dalagee. Tu jira. Kunni tursiifaman seera biyyattiitii ja'ame. Warri karaa nagayaatiin akkanumatti qabame ni galaa ja'ame. Galuun isaaniitis yeroo dhiheenyatti ja'ame. Kanarraa kan hafemmaas ummata kan kee wanni gorfattuu ja'ame. Kijibni nama moohu waan ta'eef kijibni ummata keessirraa miidhaan ja'ame. Dhaggeeffadhu akka seeratti ummanni du'e ja'amee footoon kaafamee gallakkifamu kun ummata kiyya kamana hidhaasan caalatti narraa miidha malee kijibni kun biyya namaa san keessatti mana hidhaa biyya kam addunyaa tana keessatti yoo bilbila dhooyfattee galfattee malee bilbila namarraa fuudhanii eenyutu kafana san bite. Mana hidhaa keessatti biyya nama mana Suudii san keessatti hamma ati dhaabbattee nama du'e san kafantee biiti Suudii mana hidhaa keessatti nama kafanti. Firija keessa si keessi malee hamma ati dhaabbattu biyyi takka maqaa isii balleessuudhaaf ati hidhamaan dhaabbattee suuraa kaaftu siif hayyamti. Si biratti reefka dhiixee kafana keessa ni keessi.
نجرا إسني أمنتني كان أمتا كان أغرتي صبك كان قدودان أبليسو سياسان بركنا تندليدو أمتا توكو خبيجنا ما بليس جولن سن إفيفو هلا خيس جرتي هاي هلا تنا خيسا هنوبا سادة تدرر ما جرا وان بيتي سنن قدين من هلا خيست ريف كبكيو غرتي خليس بكميكت دوي في دمي خغندر فا خيست أمتا دومي في دمي هنگاتی من هلا سعودي خيست جتي سورا كافته پولیسین سعودی لا دابته ati video isi kaftu shurta qararana maqabu dirqiidhaan gartee suuraa kaaftaya jirana duuba wanni kun joollee sammiidhamo hay biyya teenya maqaa balleessitanii hiyoo ja'anoo hay akkamitti biyya namaa takka gartee biitti namaa gartee waan nama jeeftuuf hin qabdu nyaata siif kenniti rakkoon guddaan jiru joolleen tursiifamuudha هاي جولة أنا ما أزبو برباد ورقات يسني جتني أنكنا قولوا ولا ليتي أكنني بر جولين باسو جولة تدبي هم ميسيتي بيجتين نجتة مقابل ليسي تنجت ورماني تامين تدبي هم ميسيتي بيتوبيا بيجتين يبل ليسي لما أنجت جري هاي ميديا خناني أركني هاي تفستالا تو هذا بتون جي خليسا جاوب بلي ينكيا هاي فستالا خليسا في الدني تسورة دبرتيفا في الدني هاي أبو قومتا خناني قلچني أبو نعتاس نخنني في هاي تقدان التلوف تغتين ومدوا سيدورتي مفورة فريجا خايا إمباسي نيوردوفا إمباسي مالي يوين نتشسيري جرا بيتي تكبو أتي نما غرتي سينا جيفتاتي بيتي قدون سودي فكاتو أتي obboleessa kiyya siyaasaa siidhaan gabbaaftee hoggaa isiin nama jeeftu hoggaa namni du'ee ati kafana ammara musibiratti kafana ammara obboleessa kiyyatti dhaabbattee suuraa kaaftaa mee obboleeyyan kiyyaa kijibnan gana ga'u kun ni jira mee dubbadha duuba ijoollee tana miidhamoo isin hin miidhu ni miidhaa jechuu inumaatti hammeessa raamata kan gooneef godha hay ummata kiyya kijibaanii nacha keessaa baafadhamo seeraanii nacha keessaa baafadha hay kijibni ummata kiyya narraa miidha hay seeraan ummanni kiyya ummata seeraatii bar roorroo biyyaanaa baasee bar malee ummata kiyyaana kijibaa mitii bar hay dhugaa biyyaa baasee bar ummata kiyya bar dhugaa barbaaddataa biyyaa baasee malee bar soba barbaaddataa ummata kiyya dhugaaniin galfadhaa boo bar tantana cala asaunin dandayana rami daman jeeti male bar wahed dua saudan dandami am kadir akawnneti yatin akan ummata kana jaladun wahed dum bar shanyiti yakana na jalatti godu bar wahed duda walitti laqa bar sera fi male ummata kiyatu mi dama jeeti male bekum satti wani na manuf abiyi bar serani mohamotumma serani mohamale sobani miti sobni bar namiidha malee nama simmoosisu mootummaa tokkos bar sobaan moo'isiin hin jenne rabbiin dhugaadhaani hay nabi Muusaan bar Firaa'uuna sobaanii miti kamooheen dhugaa rabbiitiin rasuulli mootummaa Qureeshiidha dhugaan moo'e sobaanii miti sobni simmoosisa meegallaalaa reef kan jirre fiddanii ummata kanallee baareessuu haadha abbaa isaaniillee baareessuun maa barbaachise waan hin jirre mee akkami biyya namaa keessatti ati dhaabbattee shurxaan sun bilbilaa maallaqaa usii harkaa fuudhaa jarri sun mees firija nama geessaa jarri sun hay manuma keessattuu yoo duute yoo gartee manumattuu duute jarri sun reef kaa'us hin garsiisanii firija keessa kaayaa boo jarrini mana hidhaa keessatti boote hangasu biyya namaa keessatti ati suuraa kaaftee sangootu dhaabbateetuma silaala hangan takka akka keetitti gawwaadha biyya isaan gama qaaballeessitu addatee irra isaan sidhawa bilbila si harkatti harkinaanii biitumaan addunyaa tun tamu maaliif ijoollee tana sobaan azabuun barbaachise faayaa ajaarsotiin baan Mila laga.
namni kijibu kun waraqaa ittiin harkachuudhaaf wallaahi waa qasamuun billaa waraqaa isiniin harkata biyya tanarraa kanuma mootummaan waa takka isan godhii waraquma harkachuu jecha mootummaa tana gartee balaaleeffata garuu hoggaa balaaleeffate jiruu baqattummaa keessatti mootummaa hoggaa balaaleeffate akka uummata miidhutti osoo hin taane arrakkadheetiin jira jiin faranjiin sobin